ani maal dalagachuu qabaa? Haadha xiyyaafoo maal godhuu qabaa? Ofii kiyyaafoo maal godhuu qabaa? Waggaa 8 ku'ee taa'e maal dalagachuu qaba? Waggaa 8 Dubaay taa'e maal godhuu qaba? Biyyaa bahuu qofaaf hin yaadina. Wallaahi biyyaa bahuu qofaaf. Nama tokko fa'aa waan irra ga'e irraa isin gorsa. Wallaahi billaahi rabbiin natti ragaa. Halkan duudaan kun kaahiroo dhufuu kiyya itti gadda malee ittiin gammadu maal jetta? Itti gadda malee kaahiroo dhufuu kiyya ittiin gammadu. Birrii biyyatti akkana godhee taan maatii obboleeyyan tiyyatti taan ofii kiyya akkana godhee waan biyyaa deemaa roobyocha akkana godhee biraa bahesan hadha osoo ittiin hojjetaa jiraadhee haadha bineenaraati. An haadha bineenaraati jechuudha. Sa'aatii kanatti jechuudha. Feemasummaa tiyyatan osoo itti fayyadamee suuqii takka banadhee sadeedheetiin diikoorii takka banadhee mee maskii mangeen argitanii? Maskii mangeen argitan kun amma gaafa duraa diikoorii namaa hojjetti. Diikoorii namaa beeksifti gaafa duraa warri beektan maskii mangeedha. Diikoorii namaa beeksifti. Hadha mataa isiitti diikoorii qabdi. Mataa isiitti hadha diikoorii qabdi jechuudha. Mana uffataa qabdi kun kan heeruusaa jechuudha. Argitanii? Heerumtee abbaa manaa qabdi. Jijjiirama akkasii san agarsiisuudhaaf yaadudha. Jijjiirama akkasii san shamarran kennallee kaleessa kushiina namaa hojjetta baga hojjette. Intuffatiin kushiina namaa hojjechuu kan kee eelee namaa tolchite kaleessa baga tolchite. Re'ee namaa eedde kaleessa baga eedde. Waggaa tana deebitee kan re'ee eeddu yoo ta'e simatu re'eedha. Waggaa tana deebitee kan malixii namaa bukeessitu yoo taate simatu bukoodha. Simatu bukoo san malee bukoon kumatin. Because kaleessa kan re'ee eeddu yoo taate hadha ammoo jijjiiruu qabda. Dura dursiiti ofii keetii dhaabbadhuu ka'ii obboleessa kan kee ofitti aansi. Ofii dhaabbadhuu ka'ii. Suuqa takka yoo bante jette kaaffee takka guddoo takka yoo bante obboleessa kan kee biratti hojjetaa godhi. Barsiisi haa argu haa laalu. Obboleetti tantee ladda keetitti buna bani wannoodha jabanaa dhaabii jedhiini. Asiin ofii buskuutii gurguraa. Jabanaa dhaabii jedhiin obboleetti tantee bira akka tare. Haa jabanaa kana buna kana dhaabdee haa gurgurtu si biratti. Obboleessa kan kee asiin loosii gurguri jedhiin. Obboleessa kan kee kaan hin cincaatii gurguri jedhiin taa hin biraa. Kana hunda hin hojjetu taanaan halluu kodhayaa deemumaa rakkatte zooree caammaan gaafa godhatee si biraa baheessu yoo irraa dhumte hin dhufa. Badiin kootiin haadhii si jedhee si jala gala. Gaafa ati fuutee hoo deemittiin bashannanne hoo rifeensaan jiraadhu hoo deemittiin mana barumsaa hoo akkas godhi gaafa jette miniingilasii taataa jechuudha. Nama hiikaa hin qabne taata. Nama jireenyi kan kee faayidaa hin qabne taata. Qilleensuma taate keessattuu dubartoonni. Wallaahi namni biyyatti lukuu horsiise waggaa 5 booda fooqee ijaaruu danda'a. Namni karoora lukuu ittiin horsiisan beeku biyyatti lukuu killee horsiise waggaa 5 booda yookaan waggaa 6 booda fooqee ijaaruu danda'a. Akka gaariitti jechuudha. Yoo kana qabaate. Yoo mati kama biyya laarraa hoo birrii hoo jettuun faayidaa siin qaba. Abbaa manaa kan kee qabdaa biyyarraa baate obboleetti tiyya welcome. Waggaa 2 waggaa 3 hojjedhu kayye qala wasiitti gadi jedhe. Wanni sillee zayitiin mataarra ol salataa asii namoo ol siddisuuf hin jiru. Waggaa 3 waggaa 4 hojjedhu kayye asii qalawu mataarra gadi bu'i kootu finfinnee jira na fuudhi. Ijoolleetii yalaaluuf galee. Kootu finfinnee jira na fuudhi si yaadee galee. Kootu si arguu barbaada si yaadee galee. Dhaqee habiibtii tiyya takka dhungadhu. Wal dhungadhaa ija keessa wallaalaa. Wallaahi ija keessa wallaalaa. Illee dogongortuu akka keessaniiti. Wallaaltuu akka keessaniiti. Waa hedduu wallaala. Waa hedduun balleessa. Waa hedduun dogongora. Garuu horee namni jireenya kana hundi heerumeedhaaf hin argu. Jireenyi maqaan hundi heerumeef hin argu. Taasadi heerumtee jireenyi maal akka ta'e hin beekne jira. Yoo kijibdameen kijibdeedha. Sadi heerumtee jireenyi maal akka ta'e hin beektu. Bultiin maal akka taate hin beektu. Ofii garuu sadi heerumteerti gisee ati gaafattu. Ijoollee 4 qabdi jireenyi maal akka ta'e hin beektu. Bultiin maal akka taate hin beektu.
Kanaaf shamarran keenya piliis of eegaa. Sirriitti of eegaa. Ani hin jaalatin asin hin jechuu miti. Hin janin asin hin jechuu miti. Fannisaa gubbaa sanitti asii godhaa ilaalaa jaaladha. Dhiira boru sii rifattu. Dhiira boru sii waliin kufu. Dhiira gaafa ati dhibamtee siree irra ciifte shaayii danfisee sitti fidu. Dhiira gaafa ati kufteetiin jette bishaan fuudhee sitti fidu. Dhiira gaafa ati hafuura kan keewwaltee kuftee rakkattee jette fiigee mana yaalaa si fidu. Mana yaalaa si fidu. Garii nama bar si achuma birdiin sima keessa jirtaa achumaa isheen gartaati. Inni maal godha? Jireenyuma ofii kuma barbaade godha. Fedhu kun qumaarii taphataa, fedhu kun waasii ispoortiidhaaf deema. Yoo achi galee birdiin sima keessatti achi silaalaa inuma jirti. Bas kute kan nyaatu jiraannaan nyaata hin jiru taanaan matatti ofii akkana godhate baafate kute. Ati yookaan ganama duutee siree keessa jirta. Ati yookaan ganama duutee sa'a 9 gizeen si biraa bahuu duutee beekee ati. Galgaltii gizee achi galeetiin dhufee gachiisuudhaaf waan jedhu ati janaa isa ta godde tana talii gidoofte tana. Amma kaa duuteerti. Ati yoom duute ganama duute gubboroo gizeen si biraa bahu. Guyyaa gizee galu carqima keessa tachi silaalee si bira dhufeenni raftee jirti jedhee ture. Of laalaa. Of laalaa. Hadda kolfaa. Hadda kolfaa. Burus ni kolfiti. Sun sadaqaa. Isin hin dhageessani baay'ee hin dhageettan abadan. Hin dhageettan. Hin dhageettan. Osoo waan barbaadan isin himaniyyuu hin dhageettan. Isinillee ijoolleen dhiiraa. Dubartii takka gaafa fuutan. Dubartii gosa beekan. Dubartii abbaa beekan. Dubartii ardaa beekan. Intala takka bar namni gaafa fuudhu. Intala abbaa beeku. Ardaa beeku. Amma mucaan kaleessa isin hin jedhu kun maal jedhaa? Warri jimmaa intala ofii barbaadachuu qaba jennaan. Hit! Baay'ee abbaa! Maal? Jimma mulu fuudhee si fakkaate anatu fuudhee bar. Akkamitti warri jimmaa muluun barbaada intala? Ana fuudhee intala. Maal jimma mulu fuudhee? Intala gaafa fuudhan akkamiin fuudhan? Intala gaafa fuudhan akkamiin fuudhan? Gursummeetti maal jette Oromoon fuuti nama hin geettu galchaan nama nan qabdu. Argitee? Gursummeetti fuuti nama hin geettu galchaa nama nan qabdu jechuun maal inni gaafa fuudhan nama hin geettu. Gursummeetti alarraa kadhatee galaa. Gaafa galchuu gosaa waliin galcha. Akkuma san intala takka namni tokko gaafa fuudhu gosaa waliin fuudha. Gaafa galchullee gosaa waliin galcha. Qabu isa jala bultu isa tokko jala haa ta'uyyuu intala takka gosaa waliin kadhatee abbaa waliin ardaa waliin obboleessa waliin eessuma waliin akaakileef abaabilee isaa waliin kadhatee intala takka fuudha ilmi tokko. Intala takka jaalatee wayasii kaya abbaa eberu intala tee sannaa kennaa wayyadha hin jedhu bar. Haga fixatutti haga yakkamutti haga waa hunda xumuratutti kabute akka buttaatitti haga yakkamutti bar balbala warraan dhaqu yoo butee jiraate yoo ammoo kadhatee jiraate hanga aayyaa badhee mataa miila dhungatutti bar hin dhaqu bar balbala isaanii akkas qabdi aadaan Oromoodha. Nani ka ofiyyuu ka jilban geenne innuu jilban beeku jette Oromoo. Ka jilban geenne innuu jilban beeku. Siniif ganya wanni kun. Dhiira jilba isaa hin beenne, dhiira seera isaa hin beenne, dhiira seera ittiin bulmaata naannoo isaa hin beenne, seera ittiin bulmaata Oromoodhaa hin beenne. Ka isarraayyuu daayipariin jijjiiramu. Ati daayiparii ilmaan tiyyaa jijjiira yoo an biran jira jettee ilmoorraa dhaluudhaan rakkatte. Isaayyuu ganaa badada barbaachisa, ganaa dhidhiibbaa barbaachisa, ganaa sukkuumaa barbaachisa. Argitee ganaa qaamni isaa kun hundi sukkuumaa barbaachisa isaayyuu. Taqaa hin dhalina. Taqaa. Biyya faranjiitti nama dubartoonni biyya faranjii sa'a 24 madhatanii yoo dhalanii jedhan mootummatu irraa guddisa. Mootummatu irraa guddisa. Rakkoo takka hin qabu. Biizinasa mootummatu kennaaf gaafa isiin abbaa manaa hiitte irraa qabe. Abbaan manaa ni masruufa. Masruufa mootummaa irraa ni argata. Yoo jiraatte jireenya rakkoo takka hin qabu xaaxaa takka hin qabdu jechuudha. Ati ilmoo kan kee dhaltee kaargoo